kiishni khofoodha yoon fi saantimni keessatti seenini urataami akka tasaa khofoonsaa kiishni isaa ura namumti waan hundaa'u beeku hin jiru ashama harka fuune daawwattoota keenya bakka jirtan marattu nagayaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaa arandanas gaadeebinee dhufnee mata duree hiyyeessi maal godha dureessi maal hin goone maali garaagarummaan hiyyeessatii fi hiyyummaa maaltu fidee durummaa maaltu fidee waan jiru bal'inaan laallagaa turtii gaarii isiniif haa ta'u ana Su'aad Muxtaarii wajjin egaa akkuma beektan viidiyoon keenya viidiyoo nama kaka'umsa namaaf dabalu viidiyoo nama barsiisu viidiyoo ilaalcha ati jiruudhaaf qabdu si jijjiiruu viidiyoo jiruu tante keessatti akkamiin jiruu bareedduu jiruu laaftuu akka jiraattu waan si barsiisuuf jechagaa viidiyoo kana yoonii fi hanga dhumatti ilaalte irraa waa hedduu argattee waa hedduu sooratta so hamma dhumatti ilaaluun irraanfatina akkasumatti gaa viidiyoon tun waan nama barsiiftuuf namoota adda addaa bira gahuu qaba jettee yoo amante namoota adda addaatiif sheer godhe waan miskiinni yookaan hiyyeessi hin goone waan hiyyeessi godhu waan dureeyyiin hin goone maali waan jiru bal'inaan waliin pointiin duraagaa of course surprising ta'ina pointii hanga muraasa takka laalla pointiin duraa wanni hiyyeeyyiin yookaan hiyyeessi godhu kaduraa maal akka ta'e yookaan kan dureeyyiin hin goone maal akka ta'e ni beektanii kadura dursoo televiziyoona laalan dureessi televiziyoona laalu dureessi televiziyoona laalu hiyyeessi televiziyoona laala proogiraama kamtu jira proogiraama televiziyoona chaanala kamirra sagantaan akkam akka jirtu hiyyeessa gaafadhu maalifi yeroo isaa hundaa'u taa'eeti filima laaluu fi yookaan televiziyoona laaluu irratti investi godha yookaan yeroo isaa guba dureeyyiin maal gooti dureeyyiin yeroo televiziyoona laaltuu hin qabdu maal godhan kitaaba dubbisan waan dalagaa isaaniirratti isaaniif dabalata ta'u dalagaa isaanii gabbisuuf beekumsa isaanii gabbisuuf sanirratti yeroo isaanii balleessan malee tasuma isaanii taa'ee televiziyoona laaluu hin argitu jechuudha kuni qabxii duraati qabxiin lammaffaadha warri hiyyeessi maal godhani beektanii hoguma hundaa'u maal godhani yeroo isaaniirratti yookaan yeroo dalagan irratti kafalamaa hiyyeessaaf kana jechuun maal jechuudha yooni fi dalagee qofa maallaqa argata yooni fi dalagne maallaqa argatu so they get paid on their time yeroo investi godhan yeroo kafalan yeroo waa dalagan yeroo fakkeenyaaf namni McDonald keessa dalagu dhaqee McDonaldif waa dalagee nyaata dalagee dalagaa isaa saniin jecha yookaan yeroo inni bikka san dhaqee dalagee irratti kafaltiin isaaf raawwatama malee guunni hin jirre kafaltiin argatu whereas dureeyyiin ammoo akkamitti isaaniif kafalamaa yeroo dalagan irratti osoo hin tahin isaan kafaltii kan argatan hogguunii fi isaan fedhan kafaltii argatan jechuun maal jechuun fakkeenyaaf addunyaa kanarratti atleetonni jiru yeroo isaan treeningii godhan yeroo isaan hirriba dhaban yeroo san irratti isaaniif hin kafalamu yeroo kam isaaniif kafalamaa yeroo isaan deemanii battala dalagaa san yookaan battala fiigichaa san dhaqanii fiiganii injifatan so yeroo tamaka maallaqa argachuu qaban isaantu murteessa malee yeroo isaanii gurguranii maallaqan argatan yookaan yoon fi isaan bakka dalagaa san dhaquu baatan maalin isaanii hin dhaabbatu iskiilii qabanii iskiilii san irratti dalaguudhaaf isaan galgala ganama haalan ni qotanii gaafa qotan sanii miti kan isaanii kafalamu gaafa isaan gurguruudhaaf gabbaasan yeroo dheertuu namni kitaaba barreessu ni ta'a kitaaba adda addaa dubbisaa riisarchii adda addaa deemee yuunivarsiitii adda addarra amata 5 amata 10 inni prepaareeshinii irra jira hin kafalamuuf gaafa moo kitaabni sun maxxanfamee bahee koppii miliyoonatti lakkaa'amuutu isaa gurguramaa maallaqa gaafa argata warroonni yeroo isaanii gurguranii maallaqa argatan miskiina hundi isaanii yeroo ta'e gurgurtee maallaqa argannaanaati miskiina jechuudha maaliif gaafa yeroo tante san gurguruudhaafti gaafa si dhukkube gaafa akka tasaa yeroo san dhabdee galiin kan keessun ni hafa dureeyyiin yeroo isaanii gurguranii tasuma maallaqa argatan beekumsa isaaniitti ogummaa isaanii jechuun iskiila isaaniitti maal godhan
akka gaariitti itti qophaa'anii kaampaanii tokko kireet godhuudhaaf itti qophaa'anii maaleen isaanii kafalamuun jiru hanga kaampaanii isaanii san maallaqa irra baasaniiti irratti investii godhanii irratti nama qacaranii irratti nama hedduu hirmaachisanii amata hedduu product takka oomishuudhaaf yookaan product san sammuu isaanii warroota ogummaa qabu hirmaachisanii laaboraatoorii keessa tursisanii I don't know amata kudha namata samboodan kafaltii argatan. So maallaqaaf hin dalagan jechuudha. Weeraas maallaqaatu isaaniif dalaga. Dureessi hiyyeessi garuu yeroo isaa san dalageetitti yoon fi guyyaa tokko damoosni isaa dabare jiruun isaa miserable taati jechuudha. So qabxiin lammaffaa tana fakkaatti. Qabxiin sadaffaadha warroonni hiyyeessa tahan yookaan hiyyeeyyiin carra dhabeessummaa isaaniitiif quba namatti laatan. Ani carra dhabeessa waan hin ta'eef waan warri keenyan baratiniif. Ani waan hin carra dhabeessa ta'eef waan hin baadiyyaatti dhaladheef. Ani waan hin carra dhabeessa ta'eef kanaaf saniif ijanii eeguma hundaa'u quba namatti laatan. Always they blame people. Mootummaadha blame godhan, situationa blame godhan, waan hunda maatii isaaniitti komatan wanni isaan hin komane takka illee hin jirtu. Maal ta'uu dhaba isaaniitiif guddachuu dhaba isaaniitiif. Ambar silaaniif hin carraati harkatti kana harka dheessin agarsiisan namni naan jiru miliyoona. Bara naka kan geejjitti silaaniif hin afaan hedduu beekee waan hin godhu anaas agarsiisa kanaan jiru miliyoona. Which means waan afaan hin beekneef hin carraati harkatti kana dhabee naan jechaa jira jechuudha. Nama hedduu akkas naan jira. So carra qabeessummaa jechuun isaanitti warroota already ta'anii nama xinxalansan hiyyeessa wanni isaan godhe isaan ta'aniiti itti gaafatamummaa nama biraa uffisaa jiran. Ambar silaaniifin isaan akkas naa godhanii akkanan ture. Silaaniifin maatiin tiyyachitti na dhaluu baatte ani akkanan ture. Silaaniifin fiildii san barachuu baadde ani akkanan ture. Jaaniitiitti quba oguma hundaa'u maal godhan namatti laatan. Warroonni dureeyyiin maal godhan oguma hundaa'u 100% itti gaafatamummaa yoo kufan yoo ka'an yoo argatan yoo dhaban yoo khasaaran itti gaafatamummaa isaantu fudhata. Maaliin dogoggoraan bakka sanatti dalagi laata? Maaliin bakka sanatti godhuu qaba ture laata jedhanii 100% itti gaafatamummaa ofirra kaayan malee itti gaafatamummaa kufiinsa isaanii yookaan itti gaafatamummaa guddina isaanii nama tokkoof hin kennan kireeditiin isaaniiti. Kufiinsa isaaniitiifis ka'uu isaaniitiifis. So hundi keenya baay'ee if gaafachuu qabna. Nuti goonii fi dalagaan nu harkatti qabbanu yoo goonii fi qilleensi nu harkatti qabbanaa nuutu qilleensa kana qabbaneesse jenneetitti teenyee duubarra deemnee simtama nuti nu dhufaa jiru kana treat goonamoo. No ana bira rakkinni hin jiru isaan bira rakkinni jira. Ani hin balleessine bar isaantu balleesse. Bar anaa midhaan deemee meeshaati jafidee bar garuu yoonii fi akkas jennee kan teenyee qubaalatti khallal nu taate gaa honestly waan feetan dalagaa jiraadhaa sammuun teessan sammuu dureessaa osoo hin ta'in sammuun teessan sammuu miskiinatii yookaan sammuu hiyyeessatii jechuudha. So if gaafadhaa. Pointiin itti aantu maal akka ta'e ni beektanii warroonni sammuu hiyyeessaa qaban maalitti amananii waan qaban kana qorqoodutti amanan. Qorqooduu jechuun kiyya seevingii miti beeki. Maalitti amanan meeshaa tana jabeessaa. Waan kana godha waan kana deebineen argannu maaliif sammuusaa scarcity sammuusaa keessa guute hin jiru itti hima sammuusatti warroonni immoo durummaan sammuu isaanii guute maalti kaamananii they believe in investing jechuun maallaqa harkatan kana maallaqa kana lakki hin baasu jeet yoon fi dalagaa jalqabanii khasaara jeet ta'a hiyyeessi dureessi garuu maybe yoon fi qarshii 500 qabaate qarshii miliyoona takka namarraa liqeeffateetti itti waan takkaan yaala khasaaru jeet maaliif he believe in investment. Investii godhuudhaan qabaa yookaan deemee ifirratti oomishuun qabaa oomisha fiduudha qaba jee amana malee lakki waanuman harkaa qabu kanaa dhabuun fedhu lakki maali maqaansaa na jala deemee jala fiigurra waman qabu kana harkatti yoon hin jabeeffadhe irraa wayyaa ja'a hiyyeessi deemee kafalee beekumsa barattee deemiti koorsii takkaaf deemiti qarshii 10,000 yookaan deemiti $500 kafalee yoo ati jetteen akkamitti namni maaliifin $500 baasa yoo ifin $500 sa walirra kaayyadanii harkadha jedhe $500 sun deebiiti beekumsa sii fida yookaan qarshiin 10,000 san deemteeti beekumsa sii fiddi. Investii kan godhuu qabdu ifirratti investment mentality qaban dureeyyiin osoon fi waata kan qabaanne deemanii investii godhan ifirratti dalagan. Bikka itti dalaguu qabanni beekanii deemanii baasan akka khasaaratti ilaalan yoon fi dhabanis yoon fi argatanis hiyyeessi yoo maal jedha lakki abbaa ani nama waa qabu jabeeffateetu maal ta'a
ni beeytan hawaasni keenya hangam takka akka sammuunsaa sammuu dureeyyii taatee fi sammuu hiyyeeyyii akka taate hundi keessanuu ni beeytan. So yoonii fi sammuu hiyyeeyyii kan qabaannu taate hin guddan osoo fi hanga feene dalagaa oolle. Sammuun dureeyyii akkam godhuu akka qabdu akkamiin akka investii godhuu qabdu arraan tana yoonii fi kana dalagee san godhe hogguma hundaa'u sammuunsaa wanni inni irratti cuunfu maal irratti argachuu irratti malee dhabarratti miti. Lakki an kanumaa yooniin harkaa bahe harka xiyyaa baase deebi'ee isaan harkadha jennee yoonii fi kan immoo kan sodaanu taate sammuu dureeyyii osoo hin deengaa sammuu hiyyeeyyii sammuu hiyyeeyyiitiin deemutti jirra jechuudha. Pooyintiin itti aantu hiyyeeyyiin maal akka taphatan ni beektaa sammuun hiyyeessaa jechuudha. I know it all. Waan hunda isumaa beekaa waan isin ajaa'ibsiisa. Waa isinitti himu nama waa dalaguudhaaf lafaa ka'e kan dura xiinxalu hiyyeessa malee dureessaa miti. Maaliif dureessi hogguunii fi dureessa san arguu hin qabu. Hogguunii fi rakkina isaa san arguu hin qabu. Hogguunii fi bakka akkanatti waan isin ajaa'ibsiisan ni yaadadha gaaf tokko namoota leenjiidhaaf walitti qabneetitti osoo ni fi leenjisu jirru akka tasaa namni naa wajjin barsiisu tokko beeytanii hogguu takka kiishni hofoodhaa yoon fi saantimni keessatti seenini urataami akka tasaa hofoonsaa kiishni isaa ura. Nama qabeenya qabu nama leenjii kennu nama beekamaa ban tokko taa'eetuma kiishuma isaa baqaqe san taa'ee ilaala. Waay amma inni wanni dhufeef kiisha san ilaaluuf hin dhufne badani wanni inni dhufeef koorsii san fudhatee deemee jiruu isaa keessatti eksersaayisii godhee hojiirra oolchee hojiitti hiikee jiruu isaa fooyyessuuf. Soo teessanii hogguunii fi namaa wajjin haasoyitaniituma anaaf beekaa kubbas isinumti haasoyitanii polotikas isinumti haasoyitanii jijjiiramas isinumti haasoyitanii okay mee haasawa dhiisnee kara dalagaa lafa haakaanu. I know it all in bakka takka liin hungeessitu. Hunda hin beekan hin taatu hunda beeku sii miti. Abbaan fedhee hunda hin beeku maaliif namni kun uumamatti waan beeku waan irratti kunuunfame waan irratti barate waan irratti aarsaa kafale san beeka malee waan hunda beeku hin danda'u. Maaliif beekumsi namaa kun oguma hundaa'u maal kan tahee kan daanga'e. Umrii isaatii fi muuxannoo isaatii fi waan inni baratee fi kanarratti daanga'e. Namumti waan hundaa'u beeku hin jiru. So sammuun hiyyeessaa maal jetti hundaa hogguunii fi namni haasa'u even qaama qalbiin hin caqasu maaliif I know it all nin beekare. Hogguunii fi namni guddaan haasa'u hin caqasu maaliif I know it all. Hogguunii fi hayyuun haasa'u hin caqasu maaliif ni beeka. So sammuu santu daran akka nuti hiyyeessa taanu yookaan akka nuti gad buunu nu godhaa jechuudha sammuu san. Maal godhanii dureessi ni caqasa. Abbaan fedhe guunii fi dubbatu dhiiroo bakka tanatti wanni inni bakka tana dabreef tanaaf jeetiti caqasa. Hambiliidha jechuun if gaqqabeetiti bakka deemuti hogguu takka aboo nama kanaatu dureessa hin fakkaatu kam hin jenne isin takka maaliif hambiliidha akka nama hin qabneetu muka goggogaatu samii ilaala malee mukni barjiidha qabu mukni firii qabu gajja. You see? So isinii ostaniituma anaatu waa beekaa if agarsiisuudhaaf rifeensa keessan filattaniituma olii gad deddeemuudhaan anaatu beekan hin ta'u tahiitii argami malee fakkaatu hin argamin. Fakkii dhiisaadhaati taha. So hiyyeeyyiin guunii fi akkasitti bakka hundatti haasayan dureessi kilmaa tokko osoo hin dubbanne bakka takka seenee waan godhee ka'ee beekuudha. Saniifuu garaagarummaan isaanii tanaa jechuudha. Pooyintiin itti aantu maali? Warroonni sammuu hiyyummaa qaban maal jedhanii bari qabeenyi jechuun madda shayxaanati jira. Bar warreen waa qaban kun hundinuu maallaqa kana bakka isaan fidan hin beeynu. Bari isaan kun karaa gabaaban fidanii, bari isaan kun waa godhataniif fidanii, bari isaan kun waa hedduutu haasa'amanii beeytanii. Qabeenyi baay'ee madda shayxaanati miti. Dhiifama naa godhaadhaati qabeenyaa miti kan akka nama hattuun nama dureessaa. Warri dhaqee baankii zarafu warri dhaqee karaa irratti nama dhaabbatee nama zarafu kun warra dureeyyiidha warra waa qabu warri waa qabu yoom dhaqee nama zarafare. So maddi shayxaanaa maallaqa osoo hin ta'in yookaan qabeenya osoo hin ta'in miskiinummaadha. Miskiinummaa sanirraa bahuu qabna falmannee malee miskiinummaadhaaf loluu hin qabnu. Hin irraanfatinaa baay'ee maallaqni mataa isaatti shayxaanummaan qabu khayriin qabu. Maallaqa simply maallaqa sana akkaataa sammuu ati ittiin fayyadamtuu fi sammuu ati ittiin waa gootuunitu maallaqa san waan ati ittiin gootuun saniif hiikaa kenna.
yoon fi feete sadaqatteet yoo feete masjiidan jaarrattee yoo feete nama dhukkubsate yaalteeni yoo feete biyyaan jaartee yoo feete hawaasan jaartee mana barnootaa jaarta qabeenyaan maallaqa doofummaan kan nurraa deemu yoon fi qabeenya qabaanne qofa mee maaliif inni hawaasa maaliif harka qaqalleeyyii jaamnee yaamamna yoon fi miskiinummaan badduun ta'in yoon fi hiyyummaan badduun ta'in maaliif namni taa'ee wal nyaata yoon fi hiyyummaan badduun ta'in hiyyummaan maaliif hiyyummaa jaalannare hiyyummaatti duuluu qabna malee irra duuluudha qabna malee hiyyummaan teenya ani miskiinummaatti nyaan nama ngeen akkamitti nama ngeen yoo ati dhukkubsatte namaatu walitti maallaqa sii guura sooni fi yeroo qabdu sammuu tanteetana karaa murteeffadhu deemi karaa qabeenya karaa dureeyyiidha karaa durummaadha laffaatii qaba garuu karaa miskiinummaadhis laffaatii qaba karaa miskiinummaadha aarsaa hedduun isa kafalchiisa mataa kan kee mammarteen nama dhayxee liqii gaafatta adeeroo waan jimaanaa kan maarree waan akkanaatu narra gahee maal naa godhi jedhee namni nama kadhatu nama qabeenya qabu so qabeenya qabuudhaaf isaan waa godhaniititi qabaataa argatanii hataniititi argatanii zarafaniit argatanii nama maal godhanii argatanii ifirraa dhiisaa dura qabaataa ta'uudhaaf lafaa kayaati dalagi deemi laffa'e aarsaa kafali masluufummaa chiddiisi lafaa kaye hogguusan sammuun tante sammuu karam deemti kara sammuu dureeyyii yookaan kara sammuu warroota waa qabuu deemti jechuudha so maal godhuu qabna jechuudha warroonni waa qaban nama gargaaraa jiran warroonni waa qaban harka qaqalleeyyii gargaaraa jiran warroonni waa qaban mana barnootaa ijaaraa jiran warroonni waa qaban hawaasa kan kee kan ati quban qabne san gargaaraa jiran kan ati gargaaruu hin danda'in haati akka isaan si gargaaran feetu saniifuu obboleeyyan kiyya kanarraan tana na daawwachaa jirtan ati nama gargaaru ta'uu yoo kan barbaadu taate sammuun tante sammuu dureessa qabdamoo sammuu hiyyeessa qabda jechuun amma sammuun tun qabeenyaa miti beeka jijjiiruun ni ta'a hanga ammaa wanni ati irra tolti wanni ati irra dhufte sammuu tamtu hogguun daawus keessaa haasa so pointiin maayyiidha maal fakkaatti pointiin maayyii hogguma hundaahu duree hiyyeessi sammuu lootarii qaba sammuu lootarii jechuun maal jechuudha hogguunifiin kan harkadhe kana godhadha hogguunifiin kan harkadhe kana godha hogguunifiin kan harkadhe sadaqadha hogguun daawni maal eega jechuun lootariin hanga baatuuf eega lootariin si baatu hin jirtu lootariin nama baatu hin jirtu jiruun tantee lootarii miti lootarii teesseen eegin warroonni immoo dureeyyiin akkam jaan they are always action oriented action plan qaban hogguma hundaawu waan godheetu deebisaanaa fida jedhanii yaadan malee ta'aniituma nasiiban carraan nin guddaddaa yookaan gaafa adeerra kiyya tokko maallaqa naa erge yookaan gaafa carraa harkadhe irreedduun keenya baay'ee gaafan waa harkadhe na agartan numa jenna dhiiroo gaafni ati waa harkaddu sun yoomi obboleessa kiyya obboleetii gaafni lootariin sii baatu tun yoomi weeraas warri sammuun isaanii garuu dureettiinaa kanan godhaa saniin godhaa saniin boodan maallaqan harkadhu saniin godhatanii karoorfatan karooruma isaanii keessatti wal dhaban jechuudha so lootariin ati eeydu hin jirtu lootarii maayindir ta'uu dhiisi sanii fi bara ogguu hedduun keenya waan lootarii maayindirii taaniif baay'ee anis achuma keessan ture by the way lootarii maayindir waan taaniif waan hundaa'u akkuma lootariitti eeyna waan isin ajaa'ibsiisa even ogguun fi gireediin tante warri gireedii ee fidu bari lootariidhaan isaanitti hin dhufne warra baktiyaa nasiibin eelleen hin aarinii biilleen hin aarin jedhuutu bari gaafa biyyuu fidan rifatan maaliif hin daleen eree bii fiduuf akka carratti harkatanii yookaan ijaan argatanii you see so hogguma hundaa'u jiru addunyaa tana carraan godhina jiruun addunyaa carraa miti nasiiban qabuun ja'ina jiruun addunyaa nasiiban tasuma nama guddateen arkine nasiiban warra aarsaa kafalee galgalaa ganama dalagee galgalaa ganama ispoortii dalagee galgalaa ganama qo'atee galgalaa ganama osoon fi abdii muratiin dalageetu bakka guddoo gahe deemi ilaalii jiruu isaanii san kooppii godhe jiruu warra guddatee yoo arkite jiruun isaanii bahaa bu'ii hedduu keessatti ijaaramte jiruu warroota atleetota gurguddatanii yoo ilaalte bahaa bu'ii hedduu keessatti ijaaramte warroota artiidhaan ol bahanii yoo arkite jiruun isaanii bahaa bu'ii hedduu keessatti ijaaramte warroota beekumsaan gubbarra bahanii yoo arkite jiruun isaanii bahaa bu'ii hedduu keessatti achi gahan namni taa'eetuma PhD argatee hin jiru manatti namni taa'eetuma miliyeenara ta'e hin jiru taa'ee namni taa'eetuma hayyuu ta'e hin jiru namni taa'eetuma artistii ta'e hin jiru
baha bu'ii hedduu boodan. Lootariidhaan namni ani hin beeku nama lootariidhaan guddate. Warroonni lootariidhaan ta'anii akka lootariitti jijjiiramni numa jijjiiramti gaaf tokko abdii qabaatu waan tokko abdii qabeenya isin dhorkaan jiru. Ammoo jijjiiramni ati barbaaddu sun ati lafaa ol kaatee deemtee ifaajjee takka 2 3 4 jettee lakkooytee 100 bira geessaa. Takka 2 3 jettee deemtee daleeydee qarshii 1000 harkattaa. Maqaa dhawaa warroota gurguddatan annan wuuseetuma taa'eetuma an doolaara 5,000 harkachuu barbaada yaa rabbi jee doolaarri 5,000 samirraa weefan takka harkeen beeku. Warroota ta'aniituma abjaawaniituma doolaara 10,000 yaa rabbi naa kenna yookaan qarshii 10,000 qarshii 20,000 qarshii 30,000 yookaan doolaaratti isaa ta'uu maa miti narkine nama wuuseetuma taa'ee maallaqa argata. Nama deemee ka'ee dhaqee laffa'ee ifaajefamu rabbiin ugusan barakaa keessa kaayaaf. So sammuu teenyatu sammuu nuti qabnutu sammuu dureeyyii yookaan sammuu hiyyeeyyii. Sammuu jechuun kiyya maali waan ati as keessatti daawunlood goote. Sammuu ati ittiin jiruu laaltutu, sammuu ati ittiin dalagaa laaltutu, sammuu ati ittiin maallaqa laaltutu, sammuu tanteessan maal godha garagar baasa. Sammuu dureeyyiitii fi sammuu hiyyeeyyii kajaame akkaataa isaan itti jiru addunyaa tana laalani, akkaataa isaan itti carraa laalani, akkaataa isaan itti jijjiirama laalani, akkaataa isaan itti hojii hojjetan hojii isaanii kana laalani. So for sure hundi keenyahu sammuu dureeyyii feena malee sammuu hiyyeeyyii hin feenu. Ammoo sammuu hiyyeeyyiitiin yeroo dheertuu deemee jira. Hundi keenyahu anillee achuman ture saniifin isiniif haasawa. So filadhaa. Sammuu teessan filadhaa. Sammuu teessan nyaachisa. Sammuu teessan dagaayisaa. Waan barbaaddan bira akka isin geessan dhibbatti amantiin qaba. Sammuu dureessatiin yoo kan deemnu taate. Egaa sagantaan teenya tanarraa tana fakkaatti. Akka gaariitti waan guddoo karraa harkattan abdii guddaan qaba. Jabaadhaa. Hordofaa laalaa irraa baradhaa namoota biraatiifis sheerii godhaa. Gaa isinin jaaladhaa isinin kabajaa jijjiiramuuf guddachuuf bakka guddoo gahuudhaaf hundi keenya walqixa lafa haa kaanu haa hojjannu haa barannu naa jiraadhaa horaa bulaa.